Hi guys, jira jirtu. Akkam nagaa keessanii hordoftootaa fi kabajamtoota sanyii mootii akkam jirtu nagaa keessanii. Alhamdulillah ani nagaa kiyyan jiraan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Isinirraa badeen jira jechuudha. Samoona kana hin beeku ani babbadeetiin jiraan isiniin jedha. Akkasii har'amee jechuudha. Gorsa xiqqoo fi waan namni baay'een hin beekne yookiin hin yaadne tokko jechuudha isinitti himuu dhufe. Waa'ee gorsaa innaan haasa'u kana desna jedha jechuudha. Namni illee jechuudha namni tokko yoo na gorsee baay'een gammadaan baay'ee desna jedha. Maaliif yoo jettanii nama jaalatutu nama gorsaa jechuudha. Nama akka namni suni nama badu akka badu hin barbaanneetu nama akkaan onni irraa nama jaalatutu jechuudha nama gorsa. Namni kun immoo os jedhee sitti kolfaa jechuudha duuba kee goree malee sin gorsu jechuudha karaa badiitirraa yoo ati waan hin taane hojjettu jechuudha kasi gorsu kasitti aaru kasitti lolu jechuudha nama si jaalatudha asumaan baraa'in isiniin jedha namni nama jaalatu nama lolaa nama gorsaa bakka karaa hedduuni jechuudha akkas isiniin jedha har'amee jechuudha gorsallee damoo wanta namni baay'een hin beekne tokkollee isinitti himaa jechuudha. Akkasiin isiniin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya namni tokko jechuudha nama gaarii ta'uudhaaf jechuudha bakka oolu hiriyaa wajjiniin oolu jechuudha maraxachuu qaba eenyu wajjin akka oolu jechuudha beekuu qaba. Fakkeenyaaf jechuudha yoo gooddanya hattuu waliin ooltan jechuudha hattuma taatan amala nama sanii irrumaa fuutanii waan ta'eef jechuudha. Yoo gooddanya kijibduu waliin ooltan jechuudha kijibduma san taatan. Maal jedha Oromoon gizee mammaaf jechuudha. Raanni harree waliin bobbaate galgala akkati dhuftu baratti moo akkas jedhama na fakkaate dhiifama naa godha yoo balleessillee. Natti himanii garuu mammaaksa baay'ee maatiin kiyya akkoo bira guddadhe waan ta'eef intala akkooti kanaafiyyuu natti hin himanii in irraanfadha malee jechuudha hin dagadha akkas isiniin jira hordoftoota kiyya innaa kanaafiyyuu bakka ooltanii eenyu wajjiniin akka ooltanii beekuu qabdanii jechuudha beekuu qabdanii bakka ooltanii hiriyaa wajjiniin ooltanii sirreeffadha isiniin jedha hordoftoota kiyya hiriyaa hattuu wajjii yoo ooltan hattuu taatanii hiriyaa gaarii wajjii yoo ooltan dammoo gaarii mataatan jechuudha hiriyaa gorsituu wajjii yoo kan ooltan taate gorsituma taatanii hiriyaa beektuu wajjii yoo kan ooltan taate jechuudha beektuma taatanii jechuudha bakka ool akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakka ooltanii beekan isiniin jedha lammaffaa irratti immoo jechuudha lammaffaa irratti namoonni jechuudha hiriyaan kee takka yookiin hiriyaan kee tokko yoo si gatee si biraa deeme akka waan hin jiraanneetitti bakka nama san malee akka waan hin jiraanneetitti yaaddan baay'ee keessantu jira hin jiraattanii sirriitti badambiitti jiraattanii jechuudha. Haadhaaf abbaa keetinuu adda baatee ni jiraatte jechuudha hiriyaa dhiisiti haadhaa fi abbaa keetirraayyuu adda baatee jiraataa jirta jechuudha. Innaa kanaafiyyuu namni kophaa jiraachuun hin danda'ama. Kophaa kee jiraachuun badambiitti hin danda'ama. Fakkeenyan isin kaasaa ati gizee dhalattu jechuudha garaa haadha keetii keessatti si bichaatu iyyuu sima takkittiitu faxarame. Lakkuullee yoo taatan jechuudha bakka tokko walitti maxxantaniiti miti kan gadi buutan hunduu lakkuu lamallee haa taatu sadiillee haa taatu jechuudha lakkuma garaa tokko keessa yoo teessan iyyuu gargarii gadi buutanii jechuudha garaa haadha keessanii keessannaa buutan gargar gadi buutanii jechuudha bakka tokko namni walitti maxxanee gadi bu'u hin jiru fakkeenyaaf ati yoo duute ilmoon kee tokko jechuudha si waliin hin awwaallamu. Si waliin hin awwaallamu sima tokko kee jechuudha biyyee sirratti tuulaniitoo si biraa deemanii jechuudha. Innaa kanaafiyyuu namni tokko innaa isin biraa deemi jechuudha baay'ee tokko itti yaadina. Haa deemu kan deemi haa deemu kan isin jaalate si wajjiniin haa jiraatu kan isin jibbe immoo jechuudha isinirraa haa deemu keessayyuu hiriyaa ho'itii ammaa kanaa yeroo ammaa kanaa jechuudha qilleensa bubbeedha. Qilleensa bubbee gimbootii san jechuudha hiriyaan ho'itii ammaa kanaa bubbee gimbootiiti kana waan jedhu immoo jechuudha hundaa miti
hiriyaa gobaziin illee jirti. Hiriyaan jechuudha karaa badiitii irraa illee si deebistu jirti akkumaan dura dubbadhe jechuudha. Sun immoo hiriyaa rabbii sii kenne tokko tokko suni bakka hundatti hin argamu jechuudha. Tokko tokko isaan hiriyoota akkasiisa warri qabdanii jabeeffadha. Kun immoo jechuudha hiriyaa malee jiraachuun ni danda'ama. Kophaa ofii dhaabbatanii jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif akkuma kophaa dhalanne san akkuma kophaa dammoo duunu san jechuudha karaa akiraa deemnu sanii ammallee jechuudha kophuma keenya kana ejjechuu ni dandeenya. Kophuma keenya kana jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Gorsi tiyyatu yoo isinti tolte jechuudha subscribe like share naa godhaayi. Yoon balleessi dammoo jechuudha asumaan dhiifama naa godhaa obboleewwan kiyyaa warroonni natti mufattanii warroonni natti mufatan jechuudha asumaan dhiifama guddaa isa naa godhaan isin jedha. Rabbumaaf jechan isin jaaladhaan hunda keessanuyyuu rabbumaaf jecha jechuudha. Isinillee akkasuma jechuudha dhiifama naa godhaayi. Akkas isin jedha. Asirraan dammoo dabalata jechuudha. Warroonni nama arrabsitan rabbii keessan sodaadha isin jedha hordoftoota kiyya. Namni baay'ee hordoftoota kiyya maleeyyuu namni baay'ee ilaaluu danda'a viidiyoo tana jechuudha. Innaa warri nama arrabsitan rabbii keessan sodaadha. Keessayyuu jechuudha warroonni na arrabsitanii wallaahi ani rabbii tokkichatti isin dhiifadhe rabbii tokkichatti isin dhiifadheen jira jechuudha. Rabbitti isin dhiifadheen jira. Fakkeenyaaf ani naman tuqu jechuudha. Ofumaa keessanii lafaa kaatanii na tuqxanii na arrabsitanii akkanani jechuudha waan badaa isiniin jedhu. Dura na tuqxanii na dubbistanii raawwataniiti eegasii dammoo waan badaa yoo nan dubbadhe waan badaa san kophii godhatanii kaayattan. Garuu bar duraan isiniin tuqu mana keessanii dhufu mana kiyya dhuftanii na tuqxanii jechuudha. Na tuqxanii na qoqqottanii jechuudha. Akkanan dubbadhuu fi ani ammanachi si wajjin illee dubbadhu. Isi waliin illee dubbadhu isin jedha sa'aatiin qaba waan ta'eef namni nama arrabsu immoo namni nama arrabsu sheexaana jechuudha. Ani immoo sheexaanaa miti ilmoo namaati. Akkasiin isin jedha. Kanaafiyyuu warroonni na arrabsitan na arrabsina rabbitti isin dhiifadheen jira. Rabbiin isinaa gaafatu jechuudha. Dhugaa rabbiin guyyaa qiyaamaa ibiddatti isinaa darbu jechuudha. Dhiifamallee isiniin godhan. Dhiifamumallee isiniin godhu jechuudha. Warroonni na arrabsitan dhiifama isinii hin godhu jechuudha. Warroonni na arrabsitan maaliif ana akka na dhukkubu osoo beektanuu jechuudha. Baay'een keessan hin beektanii akka na dhukkubu osoo beektanuu yoo aarte hin duutanaan jedhamee haga jiru dirasii jechuudha. Osoo beektanuyyuu dhuftanii jechuudha haaduutu jettanii dhuftanii aartee aarii sanirraan bakka libbiin ishiitti ka'eetoo haaduutu jettanii raawwataniiti jechuudha warroonni na arrabsitanii osuma beektanuu jechuudha. Rabbii tokkichatti isin dhiifadhe rabbii guyyaa qiyaamatitti isin dhiifadheen jira. Kiristaanallee ta'ii islaamallee ta'ii rabbi isin gaafata jechuudha. Akka hojii keetitti rabbiin isin gaafata. Rabbii tokkichatti isin dhiifadheen isiniin jedhaanii. Warroota na arrabsitu jechuudha. Akkasii warri isinitti balleessoo jiraate dammoo dhiifama guddaa isaa naa godhaa. Obboloota koo dhiifama naa godhaa. I'm sorry isiniin jedha. Akkasii baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya naa jiraadhaa. Akkasii